Marraa finnee appilii ammayyaawaa ta'e gosa sadii qabna. Gosi amma agartu kun immoo haalaan bareedaadha. Kaanis ni jira. Muuxannoo kana amma dura TVdhaan arge suniiniin hojiirratti oolche. Akkaataa itti baay'ifnus muka cibsuudhaan jirma cibsuudhaan ችግኝ jala irraa baafna. Kanaanii akkanatti baay'isuu dandeenya jechuudha. Lafa xiqqoo qabnurraa hammam takka muka dandeessii jenna. Suniin itti faayideeffannee amma akka agartu kanatti. Onkora isaa fakkeenyaaf amma antana tokko qarshii 500 gurgurnaa. Firii taatus qarshii 30 40 20 ni gurgurama. Yoo tole haalaan galii guddaa irraa argama. Yoo xiqqaatus guddatus amma waan kannuu qabu nu kannuu jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalagaa lammeessaa ta'ee itti hojjechuu hojii biraa qabnu lammeedhaadha waan ta'eef silaa tokko ta'e irraa ooluu oomishachuu dandeenya. Magaalaa kanaa miti magaalaa biraatiif dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hojii lammeessaa keenyaaf suuraa ni qabna, appilii ni qabna, muuza ni qabna, kuukii ni qabna, xuuxxoo ni qabna, buna ni qabna. Akkasuma akka agartu boqqolloo illee ni jira. Kuduraa muduraan ni jira, kaarootii ni jira. Waan hundaa oomishuu jirnaan.